Dr. Abiy Ahmed waa'ee tiktokeroota hidhamaa jiranii dubbataniiti jiru. Yuunivarsiitiin poolisii Itoophiyaadhaa miseensota komaandoo addaa leenjisaa ture eebbisiiseeti jira. Jeneraalli Raashiyaadhaa tokko Moskoo keessatti ajjeefame. Bakka jirtan hundatti nageenyi isin haa ga'u daawwattoota keenya jalqaba irratti ka hordofaa turtan oduu ijoo guyyaa irraatiif isin qopheessine keessaa muddee 22 bara 2025 akka lakkoofsa warra faranjootaatti miidiyaa harka keessan irraa Soofumar miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa ka isinitti himaa jiru an Udii Muusaati kallattumaan gara bal'ina oduu guyyaa irraatiif isin qopheessinetti dabarra. Ministeerri muummee Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee tiktokeroota dhiyeenya kana hidhamaa jiranii dubbataniiti jiru. Dhaloonni amma jiru dirree dijitaalaa irratti hirmaannaa taasisuun barbaachisaa ta'uu kaasan Dr. Abiy Ahmed karaa aadaa uummataa summeessuun ta'uu kan qabne ammoo yaadachiisaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed waa'ee tiktokeroota dhiyeenya kana hidhamaa jiranii ka dubbatan sagantaa tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaa bara 2030 yeroo jalqabsiisanitti kan ture yoggaa ta'u ministeerri muummeedhaa tiktokeroonni akkaataa itti fayyadama isaanii sirreeffachuu akka qaban gorsaniiti jiru. Poolisiin Itoophiyaadhaa torbaan lamaan dabran kana keessa tiktokeroota dhageettii qabanii fi beekamtii qaban kanneen safuu cabsanii fi aadaa uummataa faalleessan ittiin jee hidhaa turuun isaa kan yaadatamu yoggaa ta'u ministeerri muummee Itoophiyaatis dhimma tiktokeroota to'annoo seeraa jala oolchanii kana ilaalchisuudhaan yaada isaanii bal'inaan dubbataniiti jiru. Tiktokeroota dhiyeenya hidhaman kana ilaalchisuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo duraatiif dhimmicha irratti ka dubbatan yoggaa ta'u dubbii muummicha ministeeraa tun ammoo imala mootummaan Itoophiyaadhaa gama fuula duraa kan akeeku jaameeti jira. Dr. Abiy Ahmed dhimma tiktokeroota dhiyoo kana hidhamanii ilaalchisuun yaada kennanii turaniin dargaggoonni hidhamanii turan akka Itoophiyaaf barbaachisoo ta'an dubbachuudhaan itti dabaluunis ammoo barachuuf hojii hojjechuuf yaaliin tiktokeroonni kun taasisan jajjabeeffamuu qaba kan jaan hoggaa ta'u beekumsa alaa barachuu qabanii fi aadaa biyya isaanii walitti makuudhaan badii geessisuun sirrii akka hin ta'in tuquudhaan mootummaan isaanii tiktokeroota kanneen barsiisuu akka barbaadu ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiti jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa dhimma itti fayyadama miidiyaa hawaasaa ilaalchisuun ergaa dabarsaniin akkaataa uffataa, akkaataan dubbii fi akkaataan dhaabbiidha guyyaa guyyatti itti fayyadamnu hundi isaanii daa'imman irratti dhiibbaa kan qabu ta'uudhas hubatamuu qaba jaaniiti jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed biyyi isaanii Itoophiyaan dhaloota akkaataa itti fayyadama toora miidiyaalee hawaasaatiif dursa kennu uumuu akka barbaaddu jala muruun ibseeti jira. Dr. Abiy Ahmed waa'ee tiktokeroota cimsanii ka dubbatan wayita Itoophiyaan tarsiimoo dijitaalaa waggoota 5 kan hanga bara faranjoota 2030tti turu ifa gootetti ture. Yuunivarsiitiin poolisii Itoophiyaa miseensota komaandoo addaa leenjisaa ture eebbisiiseeti jira. Komishinarri Jeneraalaa Damballaash Gamra Mikaa'el dirqama fi ergama isaanitti kennamu poolisiin federaalaa ga'umsaan baachuudhaaf qophii ta'uu ibsaniiti jiru. Dirqama kamuu ga'umsaa fi kutannoon baachuudhaaf qophii ta'uu isaanii Komishinarri Jeneraalaa poolisii federaalaa Itoophiyaadha. Komishinar Damballaash Gamra Mikaa'el ibsaniiti jiru. Komishinarichi kana kajaan ammoo wayita yuunivarsiitiin poolisii Itoophiyaa miseensota komaandoo addaa leenjisaa ture eebbisiisetti ture. Komishinarri Jeneraalaa poolisii federaalaa Itoophiyaadhaa Komishinar Damballaash Gamra Mikaa'el humni komaandoo poolisii federaalaa qaamolee ittisaa fi nageenya birootii wajjin qindoomuudhaan yeroo adda addatti shororkeessummaadhaatii fi ergamtootaan biyya diiguuf aggaamamee ture fashaleessaa turuu isaatis ibseeti jira. Filannoon biyyoolessaa dhufaa jiru yaa'iin jijjiirama qilleensaa 32ffaan Itoophiyaatti taa'amuudhaaf jiru yaa'iin biyyaa Interpoolii biyyoota Afrikaa 27
hirmaachise akkasumas ammoo yaa'iin waliigalaa Interpoolii waggoota 3 booda Itoophiyaatti adeemsisuu fi kan biyyoota 196 ol hirmaachise. Gama biraatiinis ammoo taateewwan naannootii fi taateewwan sadarkaa idil addunyaa biroo Itoophiyaatti kabajamuudhaaf jiran hunda karaa nagaa fi nagaa qabeessa ta'een keessummeessuudhaaf qophiin jabduun taasifamtee jiraachuu Komishinarri Jeneraalaa Komishinar Damballaash Gabra Mikaa'el ibsaniiti jiru. Taateewwan sadarkaa biyyoolessaatii fi sadarkaa idil addunyaa karoorfaman hundi nagaan akka xumuramaniif qophiin barbaachisaan taasifamaa jiraachuu isaatis ammoo Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa ibsaniiti jiru. Nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf dhaabbileen hundi karoora isaanii keessatti dhimma nageenyaa hammachuu qabu jedhameeti jira. Dhaabbileen nageenyaa amansiisaadhaa fi waaraa Itoophiyaa keessatti mirkaneessuuf hojiirra oolmaa nageenyaa of keessatti hammate karoora mataa isaaniitii fi gabaasa mataa isaanii qopheeffachuu akka qaban Ministeerri Nageenyaa Mahammad Idris ibsaniiti jiru. Ministeerri Nageenyaa mana marii bakka bu'oota uummataa wajjin ta'uudhaan manneen marii federaalaa fi naannoodha akkasumas ammoo mana marii magaalotaa wajjin marii taasiseeti jira. Marii isaanii kanaanis ammoo dhaabbileen hojii isaanii keessatti hordoffii fi to'annoon hojiirra oolmaa nageenyaa akka hojiirra ooluuf karoora dhimma nageenyaa akka karoorfatanii fi akka hojiirra oolchan gama biraatiinis ammoo karoora dhimma nageenyaa akka dhugoomuuf akkaataa itti hojjetan irratti mariin xiyyeeffate qopheesseeti jira. Ministeerri Nageenyaa Mahammad Idris wayita kana haasaa taasisaniin nageenyi dhaabbata tokko qofaan kan dhufu osoo hin taane dhimma cimaa namoota dhuunfaa dhaabbilee fi gurmaa'insa adda addaa hundatti haajamu ta'uun hubatamu akka qabus ibsaniiti jiru. Nageenyi kenniinsa tajaajilaa bu'uura misoomaa diriirsuu akkasumas ammoo walitti hidhata hawaasaa wajjin jiru hunda keessatti kan argamu ta'uu isaatiin lammiileen hundi akkasumas ammoo dhaabbileen hundi nageenyaaf xiyyeeffannoo duraa kennuu akka qaban dhaamaniiti jiru. Nageenyi kan eegalu dhaabbileen hundi itti gaafatamummaa isaanii sirnaan bahurraa ta'uu ministeertichi ibsuudhaan bu'aan kanneenii ammoo nagaa biyyaa mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa akka qabu ta'uu isaatis himeeti jira. Caasaaleen mootummaa gandarraa eegalee hanga sadarkaa federaalaatti jiran wayita tajaajila kennan fedhii fi faayidaa uummataa bu'uura godhachuudhaan akka hojjetanis ammoo Ministeerri Nageenyaa dhaamee jiru yeroo ta'u dhaabbileen hojiilee nageenyaa fi waloomaa cimsan karoora isaanii keessatti qabachuu akka qabanis Ministeerri Nageenyaa jala muruudhaan dhaameeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyyaalaa ta'isanii qopheessineen Jeneraalli Raashiyaadhaa tokko Mooskoo keessatti galaafatamuun dhagahameeti jira. Masarat dhaabaadhaa guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isinii qindeessiteeti jirti. Jeneraalli Raashiyaa tokko boombii makiinaa isaarratti kiyyeeffameen galaafatame. Jeneraalli Raashiyaa kiyyoo boombii konkolaataa isaarratti isaaf kiyyeeffameen lubbuun darbite kun Jeneraal Sarvarov jedhama. Aangoonni Raashiyaadhaa jeneraalli biyyattii tokko dhoohiinsa boombii makiinaa isa qunnameen Mooskootti ajjeefamuusaa beeksisaniiru. Kiyyoo boombii jeneraalicha galaafate kana hordofaa kan ture koreen qorannoo Raashiyaadhaa gama isaatiin jeneraalichi waraanaa guddaan kun kiyyoo makiinaa isaa irratti kiyyeeffameen ajjeefamuusaa ibsaniiru. Gareen qorannoo biyyaalessaa kun jeneraalli umrii 56 ta'u kun Jeneraal Sarvarov kan jedhamu hogguu ta'u jeneraalichi humna waraana Raashiyaa keessatti itti gaafatamaa kutaa leenjii kan ture ta'uu isaa ibsaniiru. Boombiin jeneraala waraanaa guddicha Raashiyaa bobeesse kun tajaajila humna basaasaa Yuukireeniif kan kiyyeeffate ta'uu akka mulu shakkameeti jira. Mooskoon lubbuu jeneraala ishee kan dhabdeef quba ishee gama Kaayiveevitti qabdee kan jirtu ta'us garuu Yuukireen ajjeechaa Raashiyaa rifachiise kanaan wal qabatee deebii hin kennine. Egaa hordoftoota keenya oduun miidiyaa harka keessanirraa miidiyaa soofumarraa isin biraan gahaa turre kanumaan raawwateeti jira. Qophiilee fi sagantaaleen miidiyaa keessan miidiyaa soofumar gadi dhufan ta'u nagaa.